jalqabe gamoon kun akkuma peejii keenya irratti hordofaa turtan amma G7 keessatti sadarkaa dheeraa gahee jira. Otoo ijaaraa jirru uummata keenya kaa'uun miidham kan dhaabbannee gaafa laallu nu poolisiin hojii nageenya hojjeta. Hojii nageenya mirkaneessa. Akka godina keenyatti nageenya galata waaqaa mo'annee godinni Booranaa gandii qabnu, aanaan qabnu, uummanni qabnu akka iddoo bira don ta'in iddoo barbaadametti nagaan bahee nagaan galee nagaan hojjechaa jira. Kun hojii nageenyaa uummata hojiin taane mirkaneessine. Kan cinaatti immoo poolisiin gaachan uummataati. Poolisiin gaachan uummata gaafa jedhan poolisiin nagaa qofineef. Poolisiin nagaa eegaa. Poolisiin misooma mirkaneessa. Poolisiin tajaajila haqa qabeessa uummata qaqqabsiisa. Kana keessa gaafa uummata kan kee kallattii kamiin rakkate gaafa nageenya rakkate bir dhaabbata. Gaafa inni misooma barbaadu bir dhaabbata. Waan inni barbaachuuf poolisiin halkan guyyaa gaachan uummataadhaan kallattii adda addaatiin ibsuu danda'a. Har'a ammoo guyyaa har'a dhaabbannee gaafa laallu uummanni keenya kan dhalee nu guddisee abbaan keenya haadhi keenya obboleeyyan keenya sa'aatii har'a guyyaa har'aa siin nu gaa'ee nu tajaajila kan uummataa kennaa jira keessatti isaan immoo sadarkaa hammaataa hongee miidhamanii iddoo adda addaatti horiin irra dhumate horii miti namni sadarkaa hamaa jiraachaa. Kan irraa kaafne piroojeektiin keenya ka duraan hirmaannaa miseensa poolisiitiif uummataatiin jaaramsuun hin jaarra gaafa jennu nutti dhaga'ama. Kanaafiyyuu manaajimentiin qajeelcha poolisii godina Booranaa fi diviizhiniin qajeelcha poolisii godina Booranaa waltajjii ariifachiisaa gochuudhaan nu bakka uummata keenya hongee miidhamaa jirutti misoomni yeroo kamiyyuu uummata keenya waliin hojjechuu dandeenyu amma nu hojjechuu nuuf barbaachisaa waan hin taaneef misooma dhaabne piroojeektii baasii mootummaatiin alatti ijaaru dhaabne galiin miseensa poolisii irraa argamu hundinuu uummata keenyaaf akka oolu manaajimentii keenya murteessin jechuudha. Kanaaf gaafa murteessin kaazinaa keenya keessaa qarshiin piroojeektii qabnu qarshiin miliyoona 1.5. So kanaafiyyuu uummata hunda waliin ga'uu hin dandeenyu qarshii miliyoona 1.5 kan akkasiin uummata miidhama kanaaf ooltu murteessinee yoomsaan koreen dhaabbatee waan isiin bituu dandeetti. Yeroo ammaan kana wanni nam fayyadaa waan akka boqqolloo waan akka daa'immaniif ta'u jaarsaa ta'u hedduu waan jiruuf fayyatii waan waltu nu geenneef ammaaf boqqolloo kuntaal 500 kan duubatti agartan kan konkolaataa faamee jiru kanaan binnee galchine guyyaa irraa uummata